Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu isaa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti noo jira. Turaan affeerraa kenna. Dursee hangafoota oduu isin dhageessisa. Oduun jalqabaa manni marii bakka bu'oota uummataa muudamoota hedduu mirkaneessee jira. Muudamoonni hedduun kennamanii jiru. Guutuu isaa qabadhee jira. Oduun itti aanu kun oduu baay'ee namatti hin tolle. Shawaa lixatti daa'ima ganna 8 irratti yakki gudeeddii raawwatamuun lubbuun isii dabree jira. Yakka kanas kan raawwate waraana mootummaatii jedhamee jira. Dabalata oduu kanallee qaba. Oduun itti aanu biiroon galiiwwanii magaalaa Finfinnee hooggantoota dabalatee hojjettoota isaa 70 ol irratti tarkaanfii fudhatuu beeksisee jira. Dabalata oduu kanallee qaba. Oduun itti aanu kunillee oduu baay'ee miira keessa nama galchuudha. Mootummaan Jibuutii qilleensarraan haleellaa Itoophiyaa irratti raawwateen miidhaa lammiilee irratti dhaqqabsiisuun dhagahamee jira. Oduun inni itti aanu oolmaa Oromiyaatiin. Oolmaa Oromiyaatiin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraana mootummaatii fi loltoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhee jira jedhee jira. Dabalata oduu kanallee qaba. Oduu biyya alaatiin Pirezidaanti Tiraamp Ameerikaan gadda keessa jirti jedhee jira. Xayyaaronni kaleessa walitti bu'uudhaan lubbuu namoota hedduu galaafatanii jiru. Kanaan wal qabsiisee haasaa uummataaf taasiseen Ameerikaan gadda keessa akka jirtu ibsee jira. Waa'ee baqattootaa irrallee odeeffannoo gabaabaa qaba. Akkasumas oduulee kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turan Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii guyyaa kaleessaa jechuun amajjiin 30/2025 gaggeessan muudamoota hedduu mirkaneessee jira. Haaluma kanaan obbo Birhaanuu Adeeloo komishinara komishinii mirga namooma Itoophiyaa ta'uudhaan bakka Daani'eel Baqqalaa bu'uudhaan muudamee jira. Obbo Birhaanuu Adeeloo kan dhalate kibba lixa Itoophiyaa magaalaa Boongatitti. Inni biraa immoo obbo Binnaalfa Andu'aalam Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun muudamee jira. Ministeera nagaa duraanii obbo Binnaalfa Andu'aalam Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun kakuu raawwatee jira. Muudamni biroollee hedduutu jira. Yeroo itti aanutti guutuu isaa qabannee dhufna. Oduun itti aanu kun kan baay'ee namatti hin tolle, kan miira nama tuquudha, kan aadaa fi safuu Oromoo cabseedha. Innis yakka gudeeddii daa'imma xiqqoo ganna 10 gadi irratti loltoota mootummaatiin raawwatameedha. Godina Shawaa lixaa aanaa meettaa walqixxee Minaaree Gandaroggee Eelaa jedhamutti daa'ima ganna 10 hin guutin yookaan ganna 10tii gadi Siimboo Birhaanuu kan jedhamtu waraana mootummaatiin gudeedamtee miidhaa guddaa irratti dhaqqabee lubbuun isii dabruun dhagahamee jira. Erga ajjeesanii boodas haadarrarraasanii akka bira deeman himamee jira. Gochi kun guutuu Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti yeroo ammaa kana bal'inaan kan raawwatamaa jiru jedhamee jira. Akkaataa odeeffannoo miidiyaa